Dhimmoota waggoota dheeraaf tokkummaa fi waluma lammiilee diiguun cabinsa seenaaf daandii saaqan irratti mariin walii galuun biyya badhaatee fi jabduu taate dhaloota dhaalchisuuf Itoophiyaan mari'achaa jirti. Adeemsa marichaa irrattis Komishinarri Olaanaan Komishinii Marii Biyyaalessaa Profeesar Masfin Ar'ayaa ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Komishinarichi ibsa kennaniin hirmaattonni garee isaaniin ajandaawwan kennaman irratti bal'inaa fi miira wal dhaga'uun mari'achaa jiraachuu ibsaniiru. ይህ ሂደት እንዲቀላል አይደለም እኔ እንደምናገረው አይደለም adeemsi kun akkan dubbadhu salphaa miti. Fakkeenyaaf ijaarsa biyyaa irratti garee mari'atan yoo fudhanne garee namoota 10 irraa kaasee hanga garee namoota 250 qabuutti guddata. Adeemsa kanaanis kanneen garee 10 erga mari'atanii booda gara garee 50tti dabarsu. Gareen 50nis yaadni namoota tokko tokkoon qaboo yaa irratti qabama. Sunis gara garee 250tti darba. Achittis erga mari'atamee booda kan garee namoota 500tti darbaa jechuudha. Adeemsa marichaanis ajandaawwan hundi sadarkaa mariirra jiru malee ajandaan murtoo argate tokkoyyuu kan hin jirre ta'uu Profeesar Masfin Ar'ayaan itti dabaluun ibsaniiru. እስካሁን የምትሰሟቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እንዲህ ተወሰነ፣ የዚህ ጉዳይ እንዲያለቀለት ያለቀ ነገር የለም። hanga ammaatti wantoonni isin dhageessan jiraachuu mala. Kanatu murtaa'e, sanatu murtaa'e kan jedhu jechuudha. Hanga ammaatti waan dhume hin jiru. Yaadonni sirnaan dhiyaataniiru. Hundi yaada isaanii bilisaan dhiyeessaa jiru. Kanaaf amma yaadota garaagaraa nu diigan waggoottan dheeraaf gaaffii ta'aa turan hundi fidee dhufee adeemsa keessa walitti dhiyaachaa jiru. Hanga ammaatti wanti murtaa'e hin jiru. Odeeffannoon bakkeerraa odeeffamu fedhii yaadaa irratti kan hundaa'anidha malee hanga ammaatti wanti murtaa'e hin jiru. Boqonnaa murtoo kennuu irras hin ga'amne. Garee tarsiimaa 500 irratti mariin bal'aa taasifamuun murtoon xumuraa kan kennamu ta'uu kaasanii marii milkaa'aa taasisuuf qaamoleen maricha keessatti hammataman jiraachuu maluu kan jedhan komishinarichi kunis filannoo miseensota marichaa irratti hirmaachaa jiraniin kan adeemsifamu yoo ta'u dhimmicha irrattis ibsa dabalataa kan kennamu ta'uu himaniiru. የዚህ 250ው ስልታዊ ቡድኑን ስንጨርስ ወደ 500 በምንገባበት ጊዜ garee tarsiimaa 250 xumurree gara garee 500tti yeroo ceenu yeroo sanatti murtoon kennamuu kan eegalu. Murtoowwan kennaman bitaa kan namatti galan miti. Haa ta'u iyyuu malee yoo rakkoon hubannoo uumame ammoo giddugaltummaa bulchiinsa magaalota lameenii naannolee fi mootummaa federaalaaf filannoon ni taasifama. Filannoon kunis asuma gareewwan mariirra jiraniin kan adeemsifamu ta'a. Meeqatu filatamaa? Eenyutu filatama? Akkamittiin filatamu kan jedhuuf ammoo yeroo yeroon isaa ga'u ibsatti laanna. Dhumarrattis Profeesar Masfin Ar'ayaan marichi karaa iftoomina guddaa qabuun adeemsifamaa jiraachuu himanii Itoophiyaan marii kanaan bara 2019tti ajandaawwan bu'uuraa biyya cimtuu ijaaruu danda'an irratti murtoo dabarsuun ni ceetii abdiin jedhu akka jiru dubbataniiru. ግልጽ ሆነው እየተነጋገሩ ነው። ቅርብ ለቅርብ ሆነው እየተነጋገሩ ነው። Iftoominaan mari'achaa jiru. Walitti dhufeenyaa fi wal kabajuun mari'achaa jiru. Hundi keenya gaaffii fi ba'aa waggoota dheeraa kan finnee dhufne ta'us hundinuu hanga ammaatti wal dhaggeeffachaa wal kabajaa waliin mari'achaa jiru. Kun bu'aa marichaa keessaa isa tokkodha. Adeemsi itti aanu yookaan marii garee 500 irraa yeroo geenyus miirri kun itti fufa jennee abdanna. Itoophiyaan bara 2019tti yaadota murteessoo ta'an irratti mariin walii galuun ijaarsa biyyaaf bu'uura tokko kaa'attee dabarti jennee abdiin eegna.